Hordoftoota keenya kan fagoof dhiyoo biyya keessaa biyya alaa idil addunyaatti hordofaa jirtanii fi itti jirtan kabajamoo fi jaallatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganama raadiyoo fi guyyaa guyyaadhaan tamsaasa keenya kan oduu isin biraan gaa turre arras oduu isiniif qabannee dhiyaanneeti jirra. Oduun teenya har'aan tana waa'ee filannoo biyyaalessaa kan Itoophiyaa irratti ministeerri fayyaa Itoophiyaadhaan filannoo gaggeeffamuun ni danda'ama jechuudhaan yaada isaa mana marii bakka bu'oota uummataatti walgahii ariifachiisaa yaamame irratti xalayaa dhiyeessee irratti kan xiyyeeffatedha. Kanaaf bal'ina oduu keenyaatti osoo isin dabarsinan durammoo hangafotaan isin dhageessisaa wajjin turam. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsa xalayaa mana marii bakka bu'oota uummataatiif dhimma filannoo biyyaalessaa bara kana ilaalchisee yaada gorsaa dhiyeesseeti jira. Qabiyyeen xalayaa ministeera fayyaa barreessee kana keessatti hammatamee jiru filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa kan bara kana sodaa faffaca'insa vaayirasii koronaatiin yeroo karoorfametti gaggeeffamuu dhabuu ture yeroo ammaa kana faffaca'insi vaayirasichaa biyyattii keessatti to'atamee waan jiruuf halduree fi of eeggannoo guutuudhaan filannoon adeemsifamuu ni danda'ama yaada jiru. Mana marichaatiif yaada kana dhiyeesse ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasam. Beellama mana murtii obbo Jawaar Mohammadii fi namoota galmee isaa jalatti himataman kudhaaf guyyaa har'aan tana galmee haara isaanii ilaalameef jira. Olmaa daddacha kanarrattis dhorkamuu sochii maallaqaa callaa himatamtootaa fi dhaabbilee ilaalchisuudhaan gaafii abukaattoowwan kaasaniif abbaan alangaa federaalaa waliigalaa deebii barreeffama dhiyeeffateeti jira. Obbo Iskandar Naggaa Qaalitti kutaa duraan itti hidhamee turetti deebifameeti jira. Obbo Iskandar Naggaa fi Saantanaaw Chakkoloo mana amalaa sirreessaa asiin dura itti hidhamanii turan Qaalittitti jijjiiramuus himaniiti jiran. Abukaattoowwan isaanii obbo Henok Akliiluu akka dubbachaa jirutti manni murtii olmaa gaafa qaamee 5 ooleen obbo Iskandar Naggaa himannaan waan banameef gara mana amala sirreessaa akka galan taasifamus obbo Henok guyyaa har'aan tana dubbachaati jira. Kabajamoof jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo fi kun hangafoota keenya bal'ina oduutiin isin dabarsa. Qeeroo ganamaa raadiyoo fi akkuma fagoof dhiyoora daawwachaa hordofaa jirtanitti bal'ina oduu keenyaatti wajjin turtii gaariin isin jam. Oduu kana kan isin dhiyeessu an obsaa Ridwaanii oduu teenya wajjin turtii gaarii. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsa xalayaa mana marii bakka bu'oota uummataatiif dhimma filannoo biyyaalessaa bara kana ilaalchisee yaada gorsaa dhiyeesseeti jira. Qabiyyeen xalayaa ministeera fayyaa barreesse kana keessatti hammatamee jirus filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kan bara kana sodaa faffaca'insa vaayirasii koronaatii fi yeroo karoorfameetti gaggeeffamuu dhabuu turu yeroo ammaa kana faffaca'insi vaayirasichaa biyyattii keessatti to'atamee waan jiruuf duree fi of eeggannoo guutuudhaan filannoo adeemsifamuun ni danda'ama yaada jiru mana marichaatiif dhiyeesseeti jira. Bu'uuruma kanaanis manni marii bakka bu'oota uummataa bara hojii waggaa 5ffaa guyyaa har'aan tana walgahii ariifachiisaa adeemsisaa jirutti dhimma filannoo kun akka yaada marii isaa jalqabaatti irratti dubbachaa jiraachuu miidiyaalee mootummaa gabaasaati jira. Gama biraatiin murtee ministeera fayyaa kana ilaalchisuudhaan yaaddoonni gamaa fi gamanaa hayyootaa fi paartiilee mormituudha calaqqisiisu jalqabeeti jira. Kana duras boordiin filannoo biyyaalessaa otoo ummata hin mariisisin maqaa koronaatiin filannoo dheeresse. Ammas amma murtee ummataa malee erga mootummaan diraamaa itti sagalee ummataa hatu danda'u mijjeefate booda filannoo hayyama malee duraas ta'u ammas dhugumatti ummataaf yaadanii waan raawwatame hin qaban jechuudhaan yaaddoonni adda addaa toora marsaa hawaasummaa irratti dhaga'amaati jira. Hooggantoonni paartiilee morkattootaa otoo mana hidhaa jiranii paartiiwwan jajjaboo kan ammoo rakkoo keessaa fi saaxilamoo osoo jiranii waajjiraalee paartiiwwan morkattootaa godinaalee irra jiran qaamolee nageenyaatiin cufamanii otoo jiranii mootummaan ilaalcha siyaasaaf qofaaf namoota faallaa yaada isaanii qaban hidhaa filannoo adeemsifamuuf hedduu waan filannoo wayyabaa ta'eef milkaa'uunsaa shakkii guddaa kan uumuudha jechuudhaan namoonni siyaasaa adda addaa dhimmicha irratti xinxalaa kannaati jira. Dabalataanis mootummaan sodaa fulbana 30 booda heera maleessummaa fi barri aangoo mootummaa dhumachuu jalaa of baasuudhaaf yeroo xiqqoo ofiif kannee akka waan filannoo qophaawaa jiru fakkeessuudhaaf ministeerota isaa waliin diraamaa inni barreeffate ta'uu malaayaa shakkii joos calaqqisiisaati jira. Yeroo akkanaa kanatti hooggantoonni paartiilee morkattoota biyyattii keessaa obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohammad, Dajanee Xaafaa fi Lidatuu Ayyaaloo fi Iskandar Naggaa dabalatee namootni morkattoota mootummichaa ta'an hedduun mana hidhaa jiraachuus ni beekamu.
beekamam. Dhimmoota kana sababeeffachuudhaan hanga ammaan tanaatti namoonni yaada isaanitti fakkaatee fi yaadota babal'isanii yaaduu danda'an waa'ee filannoo Itoophiyaa biyyaalessaa kanarratti dubbatamaati jira. Kan biyya keessaaf alaaf funaannanne kana fakkaatam. Beellamni mana murtii obbo Jawaar Mohammadii fi namoota galmee isaa jalatti himataman 14 arraantana laalameeti jira. Olmaa dhaddachaa kanarrattis dhorkamuudhaan sochii maallaqaa callaa hirmaattootaa fi dhaabbilee ilaalchisuudhaan gaafii abukaattoowwan kaasaniif abbaan alangaa federaalaa waliigalaa deebii barreeffamaa dhiyeeffateeti jira. Deebii abbaan alangaa federaalaa dhimmicha ilaalchisuudhaaf dhiyeessee qorachuufis manni murtii beellama guyyaa 12 booda jechuudhaan gaafa 19 ji'a tokkoffaa barkum 2011tti qabameeti jira. Kun fulbanuma kana keessatti argameeti jira. Beellama yeroo darbee irratti ragaa poolisiin dheereeffateen dhageeffatamus himatni haareen shakkamtoota kana irratti waan hin banamneef mirga wabii hidhamtoota siyaasaa kanaaf akka eeggamu abukaattoowwan isaanii mana murtiitti gaafatanii turan. Manni murtiis beellama guyyaa 10 poolisiif kennuun galmee himataa akka abanu gaafatus poolisiin haaree galmee himataa kanaa hin yoo ta'u manni murtees dhimmicha irratti waan jedhe hin qabu. Dhaddachi guyyaa arraantanaa dhimma sochii dhorkamuu qabeenya shakkamtoota ilaalchisuudhaan kan oole yeroo ta'u beellamni itti aanus gaafa fulbana 19 barkum 2013tti qabame akka jiru barameeti jira. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa filannoo gaggeessuu ni danda'ama jechuudhaan yaada isaa dhiyeesseeti jira. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa filannoo biyyaalessaa gaggeessuu ni danda'ama jechuudhaan arraantana mana marii bakka bu'oota uummataatti gabaasaa dhiyeessuu isaa gabaafameeti jira. Ministeerri gabaasa gabaabaa mana marichaatiif dhiyeessaniin seeraan naamusaa filannoo dambii fi qajeelfamoota raawwii ittisa COVID-19 hubannoo keessa galchee qopheessuudhaan filannoo biyyaalessaa gaggeessuu ni danda'ama jechuudha. Jira. Adeemsa akkanaa keessatti bakkeewwan tokko tokkotti weerara dhukkubichaa ol aanoo yoo mudate haala addaatiin ilaalamuun akka qabaatus hubannoo keessa galchuunis qopheessuu akka barbaachisu Dr. Liyaan gabaasa isaanii keessatti himaniiti jiran. Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaadhaa jaaffaan kan barana gaggeeffamuuf jiraatu ture. Hagayya keessa dabarfamee kan ture keessattuu gaggeeffamuu sababa weerara koronaa vaayirasiitii yeroo hin beekamnetti dabarfamee turuun isaattis ni yaadatamee jira. Arrammoo mana mariitti ministeerri fayyaa Itoophiyaadhaa dhiyeesseeti jira. Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kanaan dura sababa COVID-19tiin yeroo hin murtoofnetti dabarfamee ture. Haldureewwan ittisa dhibee kanaa guutuun adeemsisuun akka danda'amu ministeerri fayyaa guyyaa arraantanaa mana mariitiif yaada isaa dhiyeesseeti ture. Manni marii bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa gabaasa ministeerri fayyaa deebii weerara koronaa vaayirasii dhibee kanaaf tarkaanfii gara fuulduraatti ilaalchisuun dhiyeesse irratti mari'achaa akka jirutu dhaga'amaa jira. Gabaasa ministeeraa Dr. Liyaa Taaddasaa dhiyeessaniin weerarri dhibee COVID-19 ammallee yaaddoo fayyaa ta'us akkaataa duraan ittiin tilmaamameen tureen ol akka hin taanes himamaa jiru. Kana malees dhibeen COVID-19 yeroo dheeraadhaaf turuu kan danda'u yoo ta'u isaafis faca'insa dhibee irrattis ragaa fooyyee akka qaban himuudhaan filannichi haldureewwan of eeggannoo taasisuudhaan adeemsifamuu akka danda'u gabaasa isaaniitti guyyaa arraantanaa dhiyeessaniif irratti mari'atamaa jira jechuudhaan gabaafamaati jira. Filannoon Itoophiyaadhaa marsaa jaaffaan akka biyyoolessaatti gaggeeffamuuf jiraatu bara baranaa caamsaarraa gara hagayyaatti dabarfamee ture. Hagayya boodas hanga ammaan tana gaggeeffamuu dhabuu fi yeroo hin beekamnetti dabarfamuun isaa sababa guddaa kan ta'e sababa dhibee COVID-19 jechuudhaan manni marii guyyaa arraantanaa irrattis mari'achaa jira. Naannoon Tigraay filannoo federaalaan alatti akka biyyatti gaggeessitee jirtu kanarratti komiin ka'aa jiraatus federaalli ammoo akka Itoophiyaa guututti gaggeessuudhaaf ministeerri fayyaa gaggeeffamuun filannoodhaan ni danda'ama erga jaamee manni marii guyyaa arraantanaa bakka bu'oota uummataa akka irra mari'achaa jirantu dhaga'amee jira. Yoomiif akkamitti akka gaggeeffamuuf jiraatu wanni hubatamee fi irratti murtaa'een gammaa jiraachuu baatus boodarra immoo murtee dhabuu fi murtee qabaachuudhaan gargar bahuun ni eeggamaa jechuudhaan miidiyaan biyyattii gabaasaati jira. Prezidaantiin Soomaaliyaa muummee ministeera haaraa arraantana filataniiti jiran. Prezidaantiin Soomaaliyaadhaa Muhammad Abdullaahi Farmaajoon Muhammad Hussein Rooblee ministeera muummee taasisuudhaan filatan. Prezidaantichi akka jaanitti obbo Roobleen kan filatamaniif muuxannoo fi dandeettii qaban carraaqqii biyyattii ijaaruudhaaf taasisan akkasumas karooraawwan misoomaa biyyaalessaatiif qaban irraa ka'uudhaan jechuudhaan dubbateeti jira. Obbo Rooblee yoo ammaan tana paarlaamaa kana argatan
filatan ta'e kan isaan dura adoolessa 25tti paarlaamichi amantaa irraa dhabuudhaan sagalee kuffisee Hassan Ali ka'ee bakka bu'aa pirezidaantii Farmaajo ibsa saniitiin ministeerri muummee battalumatti mootummaa biyyattiitiif gara filannootti geessuuf nageenya deebisuudhaaf yaalii cimaa taasisu kan humnoota waraanaa deebisee ijaaruu fi bu'uuraalee misoomaa fi tajaajilawwan bu'uuraa babal'isuun akka hundeessuuf waamichas taasise. Roobleen nama siyaasaa Soomaaliyaa fuula haari'atee argameeti jira Soomaaliyaa keessatti. Tole kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeerroo ganamaa raadiyoo TV oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga dhumaa hanga oduu biraatti nu wal agarru kan nagee walitti dhaabbannu ta'a. Oduu har'aa waliinis kan isin faana turaaf saaruudhaanii hanga oduu biraatti walitti dachaanoo nagaan nuuf tura.